Adilleen ban goraa keessan du'ee badaasitti. Mana haadha salal. Hin kara. Anaatu bakka kanatti isin fidee isin quubsee miti. Hin banin. Takkitti isirraa banin. Hin banu araba dawwalee jira. Ulaa namaan caccabsina. Hin banin. Istilaa kana harkumaan fidee barrii namaan caccabsina barrii namaan caccabsina. Hin banu garaa keessan qalaqqaree jiraanillee akkuma isin naqqolloftanii deemta jechuudha. Ani dalagatanii fakka miskiinaas isin fide malee. Isi waa takka illee naasanii hin baninii tumaan dhageeffadhu. Hin baninii isi laal dhageeffadhu. Facaasii isin jedhe kaayee bare. Ayi cabsanii jennaaniin kararraa qabi. Yaa Rabbi yaa Rabbi. Yaa Rabbi waan nagaa dhageessi yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi irra aansi wallaahi lazim. Yaa Rabbi irra aansi jedhaa hundi keessa. Badee itti cabsisuun dhabdu. Itti cabsuun dhabdu gara kenna. Aboo itti cabsuun dhabdu. Yaa? Hin banin karra. Albee achi qabale qabi kararra achi. Sibiila achi qabi yoonna jira tokkotti sirra gura. Qaraxa fi isin jedhe kosseene. Akka shunkurtaa kanatti seenaan jira irra dalagi kasitti seene isin jedhe bara. Ajjeese dabama godhe buleessu. Waynee waynee. Aboo karra wayisi cabsanii. Araba dawwale jedheeni araba dawwale jedheen barrii tumaan jirtu. Sintuu hin hubaniyetti guyyaa guutuun accufanii asoole. Omaa miti jechuudha. Omaa miti jechuudha. Wallaahi billaahi. Kana karattafee dhiisa. Amma aga aramni dhuftutti hin banin. Hin banin obboleessu. Haa dhuftu oram. Miskiina harkaan dalagatan jedhanii gizee of bira fidan duraanuu miskiinni gizee quufe rakkoo qaba bar. Rakkoo qaba miskiin. Dhugaa rabbi jechuudha. Dhagaya. Hujii ijoollee arsiitii fi ijoollee baaleeti. Inni obboleeyyan kiyya. Ijoollee ganda kiyyaati. Ijoollee biyya kiyyaati. Arsii fi baala illee tokko ilmaan si komandooti jedhee miskee of bira fidee garuu obboleessa isaanii irra sharri yaadan jechuudha. Hafarsaan ilma si komandooti. Silxeen taane, walaayitaan taane, guraageen taane si komandoo keessa dhalatee ba'e jechuudha. Garuu immoo ayi deebitanii isin akka waan diina wayititti mucaa miskiina nagayaan dalagaayyuu isin seensi achi isin teessisu. Akkanaa kanarra yaadan. Wo facaasii isin jedhe banee nani. Hin banin karra warraan banin. Karraan banin. Mucaa miskiina irratti shira dalaydanii. Aboonii si karraan baninii isin jedhe kaayi banee sittee dhufe facaasi. Yaa Rabbi irra aansi wallaahi lazim. Yaa Rabbi irra aansi. Yaa Rabbi irra aansi. Dhageeffadhaa afarsaa yoo du'e afarsaa ka ajjeese ijoollee si komandooti kana manaa beeka. Afarsaa yoo du'e yoo waa takka ta'e ijoollee si komandoo akka barreetti cuftee akka ganamaati mucaan mana keessaan baane mucaa nagaa arrafu osoo waliin dalagatan barreetti cufanii deemanii waan kanaaf cufanii hin beekne waan kana godhuuf deemanii hin beekne waa takka ittiin dubbanne mucaa nagaa arrafu barri itti cufaniitiin walii galanii deeman jechuudha. Wanni kun immoo hoo dhageeffadhaa. Wanni kuni maatiraa dhalate qaba zarii qaba gosa qaba mucaan kunillee ijoollee waan kana dalaydellee gosa isiitii fi ganda isii beeyna waan kana yoo nama wal nyaachisuun edin ijoollee kana dafaatii qaba hin beeytan jechuudha warri shira kana dalaydan wallaahi warri shirri kun ka dalagame Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa jechuudha jaarsota magaalaa Riyaad keessa jirtu warroota imbaasii keessa jiruu fi akkasuma immoo warroota gartee wannoodhaati. Isin galee warri ijoollee tana qabsiisaa afarsaaf usmiyyee qabsiisaa jettan ragaa qabna viidiyoo har'a guyyaa guutuu nama kuma tokkorratti idarraa kaaftanii agarraatitti namni nama waan nu ficciisaa jiru kutaa namaati waliin nu duraa jiru afarsaa fi usmi jettanii afarsaa fi usmiyyee miskiina katakkaayyuu nama qabu nama takka qabsiisaa hin jirre waa takka irraa quban qabne dhageeffadha. Waa takka irraa namni quban qabne namni shira kana dalaysiise tokkoffaa irratti doolarsiif baalee rabbummaa waan kana waan tokkotti haa buusu jechuudha. Wal arguufteen. Wal arguufteen jechuudha. Kamuun jiraatu mu booda nagaa waliin. Mucaan kun waa takka ta'e ilmi namaa takka irra waliin hin jiraatu. Asirraa lafarra illee wajjin hin jiraannu jechuudha. Hanga jireenya guutuu jiraannu waraana walii ijaarannee wal finna malee.
Garaan nu gubate wallahi lazim. Ajira deemtanii kolfitanii. Qooy ani wallahi ani Oromoo tana jibbeera irra booda. Ani Oromoo miti Oromoo na waamina amma booda. Oromoo tana salane amma booda. Namni takka Oromoo na waamina. Ajira deemtanii kolfita ilma Oromooti harka isinitti kolfaartan kun. Namni akkana jedhaa godhaa jiru osoo nama kutaa biraatu ta'e rakkoon qabu. Ilma ganda isaa ijoollee sikkoo mandoof hin jettu. Shira kana irra dalaisiisanii akkana godhee mana kana keessatti ho'a kana keessa hidhee mukayyafata kan qabu kunoo hin agartan ganama sooftii akkatti of jalaan deemee qaata akkatti sa'aa deemee hordaifa ofirraa kan naqaa argaatanii mukayyafata kan mana hin qabne keessa si galee kaarabaa guutuu irraa muranii qoxaarii dhaamsanii kun hooma gartee kaarabaa mukayyafaa silkii mukayyafaa guutuu muran hin banamu mukayyafata akka sagalee dhagaartanii mana isaati amma sa'aa kana ho'a hin beektan Suudi Arabiyaa keessatti mukayyafa malee taa'uu hin danda'u namni shira hagana ga'u kana dalaganii jechuudha. Amma meeqoe soddaa faallee ol galchina ijoollee kutaa biraa ijoollee sikkoo mandoo takkitti isin galchinu ijoollee kutaa biraa galchina ijoolleen kutaa biraa ammoo waan kana baruu qabdanii jechuudha ijoolleen kutaa biraa warri sikkoo mandoo namni takka isin galchuu hin danda'u maaliif warri waan kana lalisaa jirta yoo amma waan kana atantamatti furmaata itti gootan isin galcha. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullah. Akkami ufmiyya abboo yaa farsoo maal jechuu akka kun gaa farsoo maal godhaa jiran hayi. Argaa jirtanii waan kana ujummanni kutaa biraa akka dhageettanii tokkoffaa irratti hafarsaa fi usmiyyee balleessuuf qabna jedhanii guyyaa guutuu haasaa waliin jaran qabsiifna jedhanii hafarsaa akka tasaa ta'e immoo ani ijoolleen namni tokko namni na bira dalagu hin jiru ijoolleen as na bira dalagu namni waliin bakka kana dalaynu ijoollee Jimmaatii ijoolleen Arsii na bira hin jiranii gartee mucaa kana tokkoffaa waan isaan beene waan kana godhan leen jedhanii ijoollee Arsii fi Baaleetti namni isa wajjin dalagu karratti cufanii guyyaa guutuu akkasiin mana keessa oole amma immoo laayibii seene waan kana wallaalle waan itti cufanii itti qollofanii biraa deemanii dalagaa takka illee deemne mucaan karaa duuman itti qollofanii tumaan ijoolleen guutuun waan wal mari'ataa oole akkaataa waan isarratti baasanii dachaan hin beene mucaalleen immoo keessanii qollofatee jechuudha. Amma immoo karra baranii keessan qulfii karra cabsanii seenuu dadhabanii manni wannoodha. Seenuu dadhabanii karra qaata akka qaatatti tumanii inni illee keessanii qollofatee jechuudha. Isinii galee? Kanaafuu waan kana maaliif waan kun dalagamee kan jiru? Maali jedhan sila maali jaaniiti sila maali sababni yoo mikinaanni yoo? Mikinaata maaliif beena usmiyyee fi hafarsaadha namni miidiyaa kana guutuu galabbataa jiru jedhan akka waan nuti miidiyaa kana guutuu hooggannuutti miidiyaa kana guutuu walitti dukkaneessaa warra jiru jara lamaanii ammallee immoo namni miskiina dararsiisaa jiru ijoollee kanneen lamaan jedhan. Bannaati hafarsoo ablee sirrii fudhadhu ablee tana hin gabaabbatti ablee sirrii fudhu bannaati ta'a akka gaafa kaanii tokko of harka qabi. Meefachu ijoollee Arsii keessa illee Ramzaa tokkichaan galchaa waan inni jedhu yaadirraa fuunee sanboodatti hodhanna. Maal jettaati Fatiirmee waan kanarratti atamma atillee lolatti qajeelchuu osoo hin ta'initti waan kana hin balaaleffattamu akkanumatti sitti toleetumaan ta'a. Hin balaaleffadha namni hafarsoo tuqu jechuun akka dhugaa rabbii dubbatuuf hafarsoo namanatti jabaati ilma Oromooti osoo dogoggoreellee hin sirreeffanna malee itti duuluu hin qabnu akka kanaa kun amma akka inni gartee mana keessatti rakkatu gochuun nurra hin jiraatu ilma Oromooti firii hafarsoo gooticha Oromoo. Okay, itti kufi Ramza. Firii hafarsaa wanni qaanyessaan akkana nunu qabanii ufii keessanii immoo walitti garagaltanii inni miskiina jedhee achitti fideetiin hin ka'idu aara gantummaa akkanaa dhiisaa ijoolleen sikkoo mandootuni gaarii miti dhugaa rabbii usmiyyee jala kana taa'ee baay'ee garaan na gubataa ture waan fedhedhe yoo ta'e jazaa nu biraa qaba usmiyyee eenyu afarsoon taa'aa irra hanga balbala qo'an kana argaa jira garaan na gubate wallaahi laazimii dhiisaa ani ijoollee sikkoo mandoo kunoo an arsooba kiyya waakkadhaan afarsoo qabdan taanaan jechuudha fagaadhaa achi fagaadhaa uma fedhedhe yoo ta'e badaa ufiin gorfatan malee akkana garaa jabaattanii akkanatti qabuuf yaaluu jechuun baxaam sheebno nutti kolfan wallaahi nutti kolfan usmiyyee akkanumatti jedhaan kunoo an sikkoo mandooti jala gadha fagaadhaa irraa usmiyyee afarsoo irraa dhugaa rabbii yoo dubbanne jechuudha namni kalaas keessaa ba'ee afarsoon keessaa ba'ee dhimma kana keessa hin jiru ajandaa kana keessa hin jiru annama wal ficciisaa hin jiru jedhee jira wannummaan ijoolleen baalee farsiitti gubattaniif maa inni aboo irraa fagaadhaa namni uf ta'ee jiraachuu hin danda'u ufii isaati kalaas ajandaa kana keessaa ba'ee rakkoo takka uumuun fedhu sababa kiyyamni nu waliin fixini yoo jedhe namni jiraachuu hin danda'u fagaadhaa ijoolleen achi dhayxatuun jechuudha boru ufii kennaa walii garagallee wal fin'a jechuudha tokkoon keessan meetti kalaawa.
kan mandam sikiyya wallahi lazim batam shame no amma ka biraallee chaadha galatoo miraamzaa hafarsoo kiyya ani si jaaladhaa si kabajaa wanni amma si gochuu danda'utti biyya sirraa fagoo kana taa'e tokkoffaa sagalee si ta'u inni lammaffaa mala ittiin jalaa baatu si kaa'uudha. Innis akkamii Sodaa itti kufi. Amma jara kenna maaltu jiru sitti fakkaate. Araba isallee dawalee jira. Arabni isaa kagaltu fagoodha. Yoo rabbiin fideefi jira inshaallah ima bayaa garuu immoo dhageeffadha jara kenna. Wanni kuni shira hin taane dalagame shira kanallee bakka irraa dalagame beeyna. Maanguddoonni siikoo mandoo warri riyaa keessa jirtan akkasuma immoo warroonni ambaasii keessa jirtan warri siikoo mandoo riyaad irraa kaasee shira kana hanga bakka wannoo kanaatti namni dalagisiise ijoollee kana qabsiisaa jettanii warroota muqiimoo taate jechuudha. Keessatti gadi fageenyaan warri hafarsaa irratti hojjetee waan kana akka ijoolleen kunillee nyaatamtu godhe ijoollee kanallee mallaqaan itti bittanillee waan barbaadan gootan hafarsaan lubbuu nama tokkichaati aduu waan barbaada ta'u garuu immoo kumaatamni akka hafarsaa duuban hiriiru beeka. Kanaa manii beeki. Hafarsaa yoo du'e Usmiyye akan laal anillee mala tokko baasaaf jechaadha. Malli innis maalii waan amma irra taa'u san fakkeessee jechaadha ofii jala seenee alhamdulillah. Arabni dhufee jira. Gadi beera. Arabni dhufeera. Alhamdulillah. Allahu akbar arabni dhufeera Alhamdulillah. Aboo wariyaa santara isiisi amma saa kana guursisi. Takbir. abbo baga rabbi si baas akka gaafa Jowaar Mahammadii dhaabuu wallahi farsoo kenna baga rabbi si baas alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah masyaallah abba wariyasan dhageeffaa farsaa dhageeffadhu afarsatti umma arabitichatti mi dhimmi waan kana dalaisiifanii dhimma daruuridhaa halkan kanatti ijoolleen sun guutuun dhaawama ta'uu qabda jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin jira hundi keessa rabbii keessatti shakkara rabbii malee qocaasitti muran jennaan rabbiin keessa jira namni yoo sitti mure obboleessa kiyya waa takkan taatu yoo rabbii sitti murin rabbiin kun afarsarraa fakkeenya fudhatuu dandeettan jechuudha. Namni sitti muramtee rabbii keetirraa abdiin kutini rabbii keetitti cinnaan ati garaan kee qulqulluu taanaan waa takkan taatu afarsarraa fakkeenya fudhatuu dandeettan. Alhamdulillah rabbil alamin miskiina kiyya baga rabbiin si baasa. Ijoollee makiinaa argitee sutteen si'aa asii muka keessa sutteen jedhanii arabticha ammoo deebi'aa ulaa cufinaan jedhee gideen arabtichi deebi'eet isin garsiisa arabtichi ni deebi'aan jedhee daqiiqaa 15 na eeginaan jedhe dacha'anii jiran jennaan sinigalee garuu haraamiidha jedheenan ilaa walii gal haraamiidha jedheeni amma dhufee deeme argitanii makiinaa isin garsiisee chuulaan irraa banee ana narraa baninaan jedhee daqiiqaa 15 dhufee jira. Abarsa waa takka addaan nu baasi ijoolleen hirgitanyaa ijoollee si komandooti abarsa ijoollee si komandooti dhageeffadha arabtichi dhufe amma immoo deemeetiin naannoo kana guutuu shortaa gubanyiisaa naan jedhee anaan ulaa cufa dol deebii naan jedhe shortaa fidee dhufee deemee jira hanga sanii walumaan turraa waan asitti deemu ni ilaallaa jechuudha. Okay, ijoollee si komandoo akka ta'e dhibbaan dhibbatti ni beeka. Ijoollee si komandooti shira kana kana dhalasiise garuu immoo alhamdulillah baga rabbiin si baase caaltuun ati ufeegi uummanni kun barbaadu amma namichi sirriitti gartee ofirraa eege buleessu akka mana sitti hin cabsine mana sirriitti gacuufadhuuti immoo rabbi itti milkeessine jechuudha. Nyaatamtee jirtanii inshallah hin milkaa'an amma waan gootu laal sodaa maal goota beeta makaddaa yoo dubbiin jabaatte jecha aga arabticha achi fiigutti yoo dubbiin jabaatte tiraazii irra teessu tan argita tasi duuba jirtu san jechaadha isii san jala hin seenta jedhe in uffatta okay isaan ofiisi barbaadan san tiraazii fakkaattiimi gaafa namni dhufe jechuudha achuu taaltee miila isaanii qacamii gootu inshallah awo dhiifama guuta rakkoo teeknikaa nu mudate ati Qosaa dhiisaadha jira kenna qosaa dhiisa dhugaa dubbachuun lubbuu namaatiin hin qoosina. Isin galee wanni amma taatee nama dalagame kun taatee suukanneessaa. Laa amma arabtichi dhufee jira arabtichi dhufee narraa banee ula kinoo ijoollee dagarre ijoolleen shortaa fidee kuteera namichi shortaa fidee dhufaa fi hin dhufuun beeknee ulaa cufadhu taa'e naan jedhe garaa keessaan qaraqarinaan jedhe hayya jedheeni ulaa qaraqaradhee jira akkuma jaratti qaraqare jechuudha. Jarri silaa bar nama fidattee ijoollee takka tosira ijoollee arbaa guuguu gamana jirti jara bira deeman jedhan sii galee bilbilaan itti bilbilee nanni dhufnaa taa'e naan jedhan ulaa maa cuftan jennaan rakkoon biraan jiruu naan jedhan jechuudha. Kanaaf amma immoo shortaa fidee dhufee namichi waliin eeyina jechuudha waan asitti deemu jechuudha. wallahi wanni akkanaa kun gocha fokkataadha ila gocha fokkataadha gantummaa akkanaa kana dhiisaa ijoolleen si komando jechuudha
tokkoffaa inni abboo hujiif amanee uf bira isin fide wannummaan isin balbalatti cuftaniif maal inni saroota wayiidha jechuudha wallaahi laazim jechuudha wal haa kabanyu afarsaa dhageeffadha wallaahi laazim jechuudha kana booda afarsaa tuyxan taanaan kunoo anillee bakka jiru kana mushogola kabaladhee dhufa na amana sareewwan naattiin qoosini dhiisiree dhiise isaaniin dhugaa naasoo jiran